Rakkoolee bulchiinsa gaariitiin wal qabatanii jiran gaaffiin ka'eetii ture isaanillee deebii irratti kennaniiti jiru. Rakkoon bulchiinsa gaarii kun haala itti furamuu danda'u irratti deebii kennanii jiru. Kanaaf immoo raawwii isaatii fi lammiilee biyyattii irraa maaltu eegama jettu? Kabajamoon Dr. Abiy yeroo deebisanis bulchiinsi gaarii mirkanaa'uu danda'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo aadaa hojii jijjiiramuu danda'uu qaba. Ilaalchi keenya jijjiiramuu danda'uu qaba. Gama kan biraatiin jaarmiyaalee cimaa ijaaruu danda'uu qabna kan jedhu kaasan jechuudha. Jaarmiyaaleen cimaan ijaarame kan jedhamu hojmaati isaanii yoo fooyya'eedha. Gurmaa'insi isaanii yoo fooyya'eedha. Dandeettiin raawwachiisummaa isaanii yoo fooyya'eedha. Bakka jirru hundumatti hojii fakkeenyummaa qabu kan taphannu yoo ta'e, kan hojjennu yoo ta'e, miiratti gaafatamummaa qabuun hojii keenya kan hojjennu yoo ta'e, bulchiinsi gaarii mirkanaa'uu danda'a jechuudha. Hojjennee dhimma finnu waan ta'eef kana gochuun immoo tokkoon lammii irraa eegama. Bulchiinsi gaarii mootummaa gaariitii oli. Dhimma ulaa galaanaa irratti gaaffiin miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ministeera muummeetiif ka'eetii ture. Gaaffii kanaaf immoo isaan deebii kennaniitii jiru. Mee gaaffii ka'es deebii isaan kennanis akkamitti hubattan isin? Maaltu lammii biyya kanarraa immoo eegama? Ulaa galaanaa argachuun keessumaa biyya uummata hedduu qabdu akka biyya keenyaatti, biyya hiyyeessa ta'e keessatti, biyya uummata hedduu ta'e qabu ta'etti ulaan galaanaa dhimma uummataaf dhimma jiruuf jireenyaati. Dhimma dhaloota ammaatis, dhimma dhaloota achi as dhufuutis kan addunyaan itti walii gale waan seerri addunyaa deeggare kan gaafachaa jirtu malee biyya kan biraas dhiibuudhaaf miti. Kan biraa waraannas jenneen kaane kan keenya dhiisnee deemnas hin jenne ilaameedhaan teenyee walii wajjiniin teenyee irratti mari'annu kan jedhame waan ta'eef waraana miti, baqachuu miti, assertiif jedha saayinsiinsa. Kana jechuun immoo faayidaa namaaf malu gaafachuu, isa kana immoo karaa seeraa akka inni deebii argatu gochuu, kun immoo yaada ammayyaati. Ollaa keenyaa wajjin walii wajjiniin daaknee ceenas godhi dhimne immoo walii wajjiniin dhimna. Kufaatiin keenyas wajjinii, ka'uun keenyas wajjinii. Kanaaf biyyoonni ollaa keenyaa kana beekanii yaada kanaaf deebii poozitiif ta'e deebii qajeelaa kennuutu irraa eegama. Haala biyya qabatamaa biyya keenyaatiinis immoo xiinxala finxaalessummaa keessaa baanee, xiinxala faayidaa biyya dabarsee kennu keessaa baanee, yaadni dubbatamu, yaadni muummichi ministeeraa dubbatan kun paartiidhaa oli. Yaadi isaan dubbatanii waa'ee biyya kana fayyadu. Biyya kana immoo yaada siyaasaa garaagaraa yoo qabaanne iyyuu biyyi kun kanuma hunda keenyaati. Kanaaf isa kana keessatti lammiin hundumtuu icciitii biyyaa eegee faayidaa biyyaatiif immoo wal faana dhaabbachuutu irraa eegama.